Hai kun addoo nama jaalalaati. Maqaan koo sirriin addunyaa bantiin jedhama. Guyyaa har'aa kana viidiyoo gabaabaa isiniif qabadhee dhufeera. Isa dura garuu namoonni chaanaalii kiyya addoo nama jaalalaa jedhu sabiskiraayib godhin jirtan sabiskiraayib godhaa. Waan tokkollee waan isin miidhu hin qabu. Immoo nu fayyada sabiskiraayib yeroo gootan, sheer yeroo gootan, kooment yeroo gootan, laayik yeroo gootanii nu fayyada. Kanaaf sabiskiraayib share like gochuu hin dagatinaa jechuudha. Guyyaa har'aa kana akkaataa ittiin ituu nama tokko illee gaafatin waayifaa naannoo keessan jiru paaswoordii isaa itti bartan viidiyoo gabaabaa isinitti agarsiisa. Viidiyoo kana sirriitti yoo hordoftan dhugumallee ni fayyadamtu. Viidiyoo kana taanee jiru hordofaa nagaan tura. Subscribe addoo nama jaalala. Subscribe gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa. Akkaataa ittiin paaswoordii yookaan immoo iccitii darbiinsaa waayifaa naannoo keessan jiru bartan isinitti agarsiisuuf deemaatiin jira. Sirriitti na hordofaa kunoo amma gara moobaayilii kootii dhufeetan jira. Ituun isa dura isa isinittiin min fuula duraa chaanaalii addoo nama jaalalaa jedhu kana subscribe like gochuu hin dagatina. Viidiyoo keenya immoo baay'ee isin fayyada waan ta'eef share namoota hin arginiif akka qoodan jaalalaan isin gaafadha. Kunooti kun moobaayilii kiyyaadha. Jalqaba moobaayilii keessan bantanii qopheeffattu. Isa booddee daataa banattu jechuudha. Daataa ittiin wanta kana hojjetan yookaan immoo waayifaa fayyadamtu yoo ta'e waayifaa banattu, daataa fayyadamtu yoo ta'e daataa banattu jechuudha. An sababiin daataa fayyadamuu fi daataan kiyya amma kunoo banee hin jira jechuudha. Daataan kiyya banamee jira. Amma asumaanii appilikeeshinii waayifaa naannoo keessan jiru kiiloomeetira meeqarra akka inni jiru isinitti himu kana paaswoordii isaa isinitti himu kana argachuudhaa fi Play Store appilikeeshinii galtu jechuudha. Moobaayilii koo irraa Play Store iddoo kana jira. Kunoo isa kana xuxxoo jechuudha. Gaafa xuxxanii jettan Play Store akka kanatti isiniif bana. Isa booddee appilikeeshiniin kun maqaan isaa Play Store irra maal jedhama? Wi-Fi map jedhama. Wi-Fi map jedhama. Wi-Fi map jettanii iddoo kanatti barreessitu jechuudha. Qixa kana Wi-Fi map jettanii barreessitu. Wi-Fi map jettanii barreessitu. Wi-Fi map iddoon jedhu kunoo addunatti naaf dhufee jira isaa bitee fi isan tuqaa jechuudha. Isa kanan tuqaa jechuudha. Gaafa tuqxanii search isinii godha. Search waan godhaa jiruuf eega. Isa booddee isa jalqabarra kana jiru yoo argaa jirtu yoo ta'e free wifi password and internet hotspot wifi map ka jedhu argitu. Mallattoo isa kana argaa jirtu yoo ta'e mallattoo isa kana malee warri kaan koppiidha jechuudha. In hojjetan warri kaan feekiidha. Mallattoo isa kana ilaaltanii isa jalqabarratti dhufu kana mallattoon isa bifa biluu yookaan bifa cuquliisaa kana isa kanatu original isa kanatu hojjeta jechuudha. Isa kana install godhattu jechuudha. Tuttanii gaafa tuttanii jettan akka kanatti isin dhufa. Ani install godhee waan hin jiruufi open aan jedha. Addan amma install aan jedha. Install maaliif akkas jedha? Ani ofii kooti install godhee waan hin jiruufi malee isiniif gaafa dhufu jedhu gaafa isin tuttanii jettanii install godhii isin jedha iddoo kana gaafa sana install gootu erga inni xumuree booddee wanta kana open gootu jechuudha. An sababiin qabuufi wanta kana maalan godhaa? Open an godhaa jechuudha. Open yeroo godhu akka kanatti dhufa yoona kana iniinaa jechuudha. Amma inni banutti akka kanatti fida jechuudha. Wantoota kana isinii fida. Wantoota kana yeroo isinii fedhu jiru continue without subscription kan jedhu argaa jirtu. Kunoo iddoo kanaati jechuudha. Continue without subscription kan jedhu kana xuxxuu jechuudha. Gaafa isin xuxxanii jettanii akka kanatti isinii fida. Argaa jirtu yoo ta'e wantoota garaagaraa kunoo moobaayilii irraa fidee jira. Bifa maappiitiin jechuudha. Wantoota garaagaraa fidee jira jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana kunoo naannoo kana amma naannoo ani jiraadhu waayifaa 300tu natti dhiyoo jira jechuudha. Waayifaa 103 waayifaa hotspot near me naannoo waayifaa 300tu naannoo koo jira jechuudha. Kana amma kana fakkeenyaaf Amiir kan jedhu iddoo kana yoo sitti agarsiisu jedhu Amiir kan jedhu jira, Kebbee kan jedhu jira, Iliyaas mana isaaniitti home wifi kan jedhu mana isaaniitti wifi galchatanii kan jiru kan dirijitiis immoo isinii fiduu danda'a. Fakkeenyaaf
wifi dhibbaaf hundasaa natti agarsiisaa jiru. Hundasaa kana paaswordii isa baruu yoon barbaade natti himaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma kana ilaaltamini kun akka kanatti jira. Fakkeenyaaf Amiir kan jedhu kuni home wifi dha. Namichi manatti keessatti gasheta. Meetira 450 natti dhiyoo jira jechuudha. Meetira 450 natti dhiyoo jira jechuudha. Garuu natti hin jiru. Paaswordii isaa ammatuun gaafadhe natti himuu danda'a. Fakkeenyaaf addanaa ammoo yoon isinitti himuuf jedhee fakkeenyaaf naannoo kana ani naannoo kana hin jira kunoo maappiin kan inni natti agarsiisu naannoo kana wanta kana yoon tuqe kunoo akkas home wifi dha. Wifi meetira 290 natti siqee jiru jechuudha. Isumatti deebiin isa kana tuqaa jechuudha. Gaafan tuqee jedhu akka kanatti naa fida. Akka armaan gadiitti argaa jirtan kanatti fida jechuudha. Kebbee kan jedhu kunoo amma kabbadee kan jedhu kuni argaa jirtu yoo ta'e kabbadee kan jedhu kuni paaswoordiin isaa yookaan iccitii darbiisaan isaa kunoo lasa kanadha jechuudha. Kebbedee @star@14 dha jechuudha. Kunoo addana paaswoordii isaa nuu kaa'eera jechuudha. Kunoo laaqixa kana kabbadee kan jedhu kunoo paaswoordii isaa nuu kaa'eera jechuudha. Isa kana immoo kan biraa argachuu barbaadan keessaa baatu fakkeenyaaf kan biraas argachuudhaaf kan barbaada itti tuqxanii naannoo keessan kan jiru wifi baruu yoo barbaadan fakkeenyaaf yoon kana tuqe bifa kanatti naa fidaa irra deebiin isa kana tuqaa jechuudha. Gaafa naa tuqu gara gajjallaatti dhaqee naa baasaa jechuudha paaswoordii isaa. Kunoo ani immoo keetti ol buteen isinitti agarsiisuufanii kunoo paaswoordiin home wifi kanaa kan kunoo Yisihaaq 1995 kan jedhudha jechuudha. Fakkeenyaaf amma wifi naannoo koo kan jiru 900 galeera. Maaliif konnekshinii natti maa deema isaa bitee fi kunoo fakkeenyaaf akka kanatti fakkeenyaaf asuma keessaa firoomsaa kan jedhu kana paaswoordii isaa baruu barbaadda innaan home wifi dha. Kiiloomeetira 600 fi 30 narraa fagaatee jira amma firoomsaan kuni. Firoomsaa kana yoon tuqee paaswoordii isaa gara gajjallaatti naa fida jechuudha. Dhiifama dogoggoreen girmaa kan jedhuun tuqee girmaa kan jedhu paaswoordiin isaa kunooti kan firoomsaan isinitti agarsiisa. Kan firoomsaa isinitti agarsiisa taatee kunoo tilaa firoomsaan isa kanaadha. Kunoo amma kunoo paaswoordiin firoomsaa nu dhufeera jechuudha. Firoomsaan kunoo paaswoordiin isaa olii @2323 dha jechuudha. Kanaaf haala kana fayyadamtanii viidiyoon hojjedhe kana hordoftanii yoo hordoftanii paaswoordii naannoo keessan jiru paaswoordii wifi naannoo keessan jiru haala salphaatiin baruu dandeessu jechuudha. As keessaa kan barbaadan tuqxanii amma fakkeenyaaf kun buraayyuu kattaadha. Maaliif kattaa kan inni jedhee fidu naannoo koo kan jiru commercial baankii fa'i ansaabiin kattaa buraayyuu kattaa waan hin jiraadhuufidha. Kanaaf haala kanaan paaswoordii baruu dandeessu jechuudha. Paaswoordii wifi naannoo keessanii baruu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf amma sirra deebi'ee isinitti agarsiisuudhaaf kana yoo xunne home wifi dha jechuudha. Firoomsaa ammaa ta'uun oolu kunoo firoomsaadha jechuudha. Olii @2323 dha paaswoordiin isaa gara gajjallaatti argaa jirtu. Haaluma kanaan bifa kanaan yoo hordoftan darbee paaswoordii bifa kanaan yeroo tuqxan isiniif hin kaa'u yoo ta'e fakkeenyaaf haala kanaan tuqxanii gara gajjallaatti paaswoordii isiniif fidu yoo ta'e unlock waan jedhamutu jira. Unlock kan jettu sana tuttu isa booddee akka bifa kanaan isinii fida jechuudha. Unlock kan jedhamu tokkotu jira. In fida yeroo isinii fayyadamtanii jirtan isinii fiduu danda'a. Unlock kan jedhu sana unlock password kan jedhu sana jira. Unlock password kan jedhamu sana tuttanii isinii fiduu danda'a jechuudha. Wanta kana hordoftanii sirriitti yoo hordoftan piroosesii isaa yoo hordoftanii paaswoordii wifi naannoo keessan jiru nama kadhachuun isiniin gaafatu ofuma keessaniin bartu jechuudha. Waan hordoftaniif galatoomaa baay'ee eebbifamaa isinan jaalladha. Chaanalii addoo nama jaalalaa jedhu kana share, like, comment godhaa, subscribe godhaa. Barumsa biraan amma walitti deebinutti nagaan naaf tura.